Ashama harka fuuni daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu jennaa kun oduu ijoo torbaniiti. Torban kana keessa taateewwan gurguddoo akka biyyaattis akka guutuu gaanfa Afrikaa fi akkasumas immoo addunyaa irratti taateewwan tatta'an gaggabaabsinee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Haga xumura oduu ijoo torbanii keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Jalqaba irratti oduu ijoo torbanii jennee kan isiniif dhiyeessaa jirru kaafaawwan torban kana keessa ibsa baaseera. Egaa keessumaa miseensonnii fi qondaalonni dhaabichaa bakkoota adda addaatti hidhamanii jiran murtii seeraa malee hiikamuu akka qaban gaafateera. Torban kana keessa hooggansi isaa godina Harargee Bahaatti yoo xiqqaate yeroo dheeraaf kan hidhame sababa ilaalcha siyaasa isaaf jechuudha. Hidhamee murtiittillee mana murtiittillee kan hin dhiyaanne hiikamuu akka qabu boordii filannoo akkasumas qaamolee adda addaatti xalayaa galchuusi namni na dhaga'ee hin jiru jechuun komii qabu ibsateera. Egaa kanaan durasi waggoottan 6-7 darban keessa KFO dabalatee dhaabbileen siyaasaa Oromoo kanneen akka Adda Bilisummaa Oromoo fa'aa miseensonni deeggartoonni fi qondaalonni dhaabota kanaa bakkoota adda addaatti sababoota adda addaan hidhamanii murtii seeraa malee akka jiran yeroo baay'ee deddeebinee kan isiniif gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Egaa ammas KFO'n torban kana keessa ibsa baaseeti jira. Filannoo marsaa torbaffaa barana adeemsifama jedhamee itti qophaa'amaa jiruu fi qarshiin biiliyoona 10 ol ramadamuu boordiin filannoo biyyaalessaa torban kana keessa ibsa baaseera. Egaa kana filannoo miilaana dhufu milkeessuu fi ministeerri maallaqaa fi diinagdee baajata kanaaf kan barbaachisu qarshii biiliyoona 10 akka ramadedha kan dhaga'ame. Filannoo kanaa wal qabatee dhaabbileen miidiyaa odeeffannoo uummataa giddu galeessa godhatanii fi hubannoo odeeffannoo uumuu akka qabanis akkasumas akka tumsanis boordiin filannoo gaafateera. Egaa dhimma filannoo waliigalaa marsaa torbaffaa kana ilaalchisuun egaa hooggantuun boordii filannoo Itoophiyaa aadde Meelaat Warqa Haayiluu akka himanitti boordichi qophii filannoo taasisaa jiruun seera dhaabbilee teknooloojii fi iftoominaaf amantaa uummataa irratti kan xiyyeeffatedha jechuun egaa hojiiwwan adda addaa dursanii hojjechaa akka jiran torban kana keessa miidiyaaf himaniiru. Adda Bilisummaa Uummata Tigraay torban kana keessa gara qaamummaa seera qabeessummaa isaatti hin deebi'u yoo ta'e filannoon marsaa torbaffaa naannoo Tigraay keessatti akkan adeemsifamne qondaalli Adda Bilisummaa Uummata Tigraay torban kana keessa ibsaniiru. Egaa Adda Bilisummaa Uummata Tigraay otoo filannoon biyyaalessaa marsaa torbaffaa jedhame kun hin gahiin dursaa deebisee qaamni seerummaa isaa fi itti deebi'uu qaba jechuudhaan torban kana keessa miidiyaa naannichaaf himaniiru. Dubbii himaan Adda Bilisummaa Uummata Tigraay obbo Mikaa'el Asgidoom mootummaan federaalaa waliigaltee Pretooriyaa kabajuun qaama seerummaa dhaabichaa akka deebisudha kan isaan gaafatanii atakaroo TPLF fi mootummaa Itoophiyaa waliin wal qabatee yeroo hedduu wal dhabdeen gidduu isaaniitti uumamaa tureera ammas wanti mudate kanadha. TPLF deebi'ee qaamni seerummaa kunaan kennamu taanaan eenyuyyuu naannicha keessatti filannoo marsaa torbaffaa miilana gaggeeffamuuf jiru irratti naannicha keessatti akka hin adeemsifamne kaaseera. Egaa dubbiin TPLF fi mootummaa Itoophiyaa kun ho'ee gara waraanaatti wal geessu kan jedhu yaadni hedduun ka'aati tureera. Oduu ijoo kan biraanii vaayirasiin marga jedhamu kun ammas sochiin isaa babal'atee daran miidhaa qaqqabsiisaa akka jiru ministeerri fayyaa odeeffannoo guyyaa guyyaan kennaati jira. Torban kana keessas namoonni dhibee kanaan qabamanii jiran qorannoon laaboraatoorii taasifamaa fi akka jiru adda baafamanis yaaliin barbaachisu akka taasifamaa fi jiru ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Maqdas Dhaabaa torban kana keessa ibsa miidiyaaleef kennaniiru. Haga ammaatti namoonni 12 ol lubbuun akka darbedha kan dhaga'amaa jiru. Vaayirasichi kutaalee biyyattiitti darbee babal'ate akka miidhaan qaqqabsiisneef ammas tarkaanfiin sochii hubannoo uumuu uummataaf taasifamaa akka jirudha kan isaan kaasanii. Gara Maqaleetti deebinu torban kana keessa boombiin Maqaleetti magaalaa Maqalee keessatti dho'uun gabaafameera. Egaa qondaalli tika nageenya naannichaa kan magaalaa Maqalee boombiin kun sanbata xiqqaa darbee kan mudachuusa kan kaasanii haa ta'u malee dhiibbaa tokkoo fi qaamarras qabeenyarras akka hin geenye garuu dho'insa boombii kanaa kan qindeesse itti yaadamee gocha shororkeessummaa naannichaa fi magaalattii keessatti uumuuf warreen yaadan yookaan immoo warreen goolessitummaa hawwanidha jechuun qondaalli kun himaniiru.
Oduu kan biraan Ugandaan baqattoota Itoophiyaa Eertiraa dabalatee kan akka Somaaliyaa ofitti fudhu kana booda jechuudhaan torban kana keessa ibsiteetti. Sababni isaa immoo baajanni gahaa dhibamuun qaamoleen dhimma buqqaatotaa irratti hojjetan yookaan arjooman baajata isaanii hir'isuurraan kan ka'edha. Duratti qarshii doolaara kitila 100 ol kan arjooman amma gara kitila 18tti akka bu'edha. Kanaaf warreen biyyoonni waraanni keessa hin jirre jechuudhaan kan eerte Itoophiyaa faati, Somaaliyaadha, akkasumas Eertiraa faati. Isaaniin akka hin fudhannedha. Garuu biyyoota kana keessatti nagaaf tasgabbiin daran akka hin mul'anne yeroo baay'ee inuma gabaafama. Haa ta'u Ugandaan kana booda hin fudhu buqqaatota jechuudhaan ibsiteetti. Inni biraan naannoo Somaalee keessatti gaazexeessitoota hidhaman dabalatee namoonni 100 ol mana hidhaatii bahu Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa kun waan gaariidha jechuun ibsa baaseera. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa kibxata darbe dhagaa ibsa baaseen naannoo Somaaliyaa garaa garaa keessatti qaamoleen hidhamanii jiran yookaan namoonni hidhamanii jiran namoonni 120 ol gaazexeessitoota dabalatee lakkifamuudha. Tarkaanfiin kun kan fudhatame immoo daawwannaa komishinichi gara gaafa sadaasa 18 bara 2025 taasiseen akka ta'e dhagaa kan himame. Kan biraanii dhaddacha Obbo Taayyee Danda'aa yeroo baay'ee mana murtiitti deddeebi'aa turanii duraan deetaa ministeera Itoophiyaa akka ta'an Obbo Taayyee Danda'aan himata 3 irratti dhiyaate keessaa himata tokko qofaan bilisa jedhamee ture. Torban kana keessa garuu oduun dhagahame himanni 3 iyyuu haaraan akka irratti baname akkasumas mana murtiitti akka dhiyaatan Obbo Taayyee Danda'aan himame dhagahameera. Egaa sadaasa gaafa 24 bara 2025 ooleen egaa himanni 3 Obbo Taayyee Danda'aa irratti banameera. Obbo Taayyeen egaa yeroo dheeraaf amma mana hidhaa akka jiranidha egaa odeessi kan dhagahame. Oduu ijoo kan biraani asuma naannoo Itoophiyaa keessatti jechuudha. Dhoohinsi volkaanoo Affaaritti mudateera, qabeenya irratti miidhaa qaqqabsiiseera, akkasumas hawaasni naannoo sana jiran buqqa'anii rakkoo namoomaaf saaxilamaa akka jiranidha. Yeroo baay'ee naannoo Affaar kana keessatti dhoohinsi volkaanoo hedduun mul'ataati ture. Inni torban kana keessa mudate garuu waggoota 10,000 as volkaanoon kun dho'uudhaan egaa mudannoo guddaa uumeera. Uummata yookaan hawaasa naannoo sana jiranittis yaaddoo uumeera. Haa ta'u malee dhoohinsa mudate kanaan wal qabatee aangawoonnii fi ogeessonni dhimma volkaanoo irratti qoratan dhoohinsi kun miidhaalee guddaa kan qaqqabsiisnedha kan isaan kaasan. Oduu biraanii abbootiin aangawoonni mootummaa dhaabbilee adda addaa keessa jiran gara 8 ol torban kana keessa yakka malaamaltummaa dalaganiiru jechuudhaan to'annoo jala oolfamaniiru. Qarshii gara biiliyoona 6 ol qisaasama geessisaniiru jechuudhaan mootummaan himateetti jira. Keessumaa aangawoonni himataman kun warreen akka ministeera loojistiikii, dhaabbilee dhiyeessii kanneen xaa'oo irratti hojjetan, ministeera qonnaa keessas diinagdee keessas kan jiranidha. Namoonni kun kan mootummaaf malu qabu qisaasessuun qarshii biiliyoona 6 fi akkasumas kitila 500 ol qisaasessaniiru jechuudhaan yakka malaamaltummaan himatamanii dhimmi isaanii mana murtiitti dhiyaateera. Akkasumas abbootiin qabeenyaa kanneen qumaara jechuun beekamu biyya kana keessatti warreen beetingii jedhaman qarshii biiliyoona 100 ol mootummaa jalaa miliqsaniiru jechuudhaan namoota hedduu akka qabatee egaa mootummaan torban kana keessa beeksiseera. Tajaajilli tika nageenyaa biyyaalessa Itoophiyaa ibsa baaseen dhaabbilee akka beetingii, ispoortii fi dhaabbilee sirna kaffaltii dhiyeessan kanneen akka fintek jedhaman yookaan ammoo agrigeeter kan jedhaman irratti to'annoo hordoffii cimaa taasisaniin taasisan jechuudha. Mootummaan namoota kana to'annoo jala oolcheera. Namoonni kunis silaa qarshii argatan karaa maallaqa seera qabeessaan dhiisanii gara kiriptoo kaarensiitti jijjiiruudhaan mootummaan kan argachuu qabu silaa qarshii biiliyoona 100 ol maqsaniiru jechuun isaaniinis himateetti jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa. Qophiilee ONN waliin turtii gaarii isiniin jennaa waan nu daawwattaniif hedduu galatooma.